Gurraachalee Oromoo duruuraa hayyee hawaasi ollee gala. Gurraachalee Oromoo duruuraa hayyee hawaasi ollee gala. Jabaamee jabaasiyaamee hayyee hawaasi ollee gala. Gurraachalee Oromoo duruuraa hayyee hawaasi ollee gala. Maqaamotii maqaamotii hayyee hawaasi ollee gala. Gurraachalee Oromoo duruuraa. Galma amantii waaqeffannaa caffee guddoo jedhamutti maaltu mudatee gochaan akkasitti halkan deemu kun adeemsu sirriidhaa kan jedhu asuma walqabsiisaati. Waan baay'ee gaarii amma laala caffee guddoottis kan ta'e halkan wadaa jette. Ayyaana amantii waaqeffannaa galma amantii waaqeffannaa abbaa jennu galma amantii waaqeffannaa taatee diddeema gurgurtaa yaa'ii kenna. Mana amantaa waan ta'eef. Mana amantaa waan ta'eef. Kana qaamni kamuu ofitti himuu qaba. Ofitti himuu qaba. Sa'aatii diddeema guutuu galmi sun tajaajila amantiin kenna. Ni barsiisa. Nama dhukkubsatee dhaqee akkaataan ittiin waan isa jeeqisan irraa wal'aansa argatee wal'aanamu gorsa laata, beekumsa laata. Agartee namni hawaasummaa keessatti hoggaa jeeqame jeequmsa sana akka ittiin mo'atu barnoota laatu jira. Akka dhuunfatti akka ammoo sagantaa idileeffatee saganteeffatee barsiisuu qaba. Galma amantii waaqeffannaa akkasitti barsiisaa jira. Sa'aatii diddeema guutuu tajaajilamaan tokko hoggaa dhaqee tajaajila barbaada ta'ee amantii keenya kennuu danda'u ni argataa jira. Ifumaan ifatti akka Ifumaan ifatti jechuudha. Qaamni kamiyyuu namni dhuunfatirraa ka'ee dhaabbilee birootirraa ka'ee mootummaa biyya bulchuurraa ka'ee qaamolee nageenyarraa ta'e kana beekuu qabu kan amanuu qabu. Naannoon galma amantii waaqeffannaa immoo akkuma manneen amantaa birootitti ulfina qaba. Kabaja qaba. Waan guddaadha. Waan guddaadha jechaadha. Dhaloota kana waan guddaadha. Bakka itti amanee jechaadha. Waasan akkas godhanii uummata wadaa jechuun agartee sagantaa bulmaata sagantaa halkanitti jettee. Kanaaf sagantaa wadaa jechuun iddoo isaan jiranuu halkan sa'aatii jaamboodha itti nammanii siyaasa fi amantii tokko ejjennoo adda baafna jedhanii qabachuun baay'ee waan nama gaddisiisu. Sheen qaanessadha jechuudha. Ijoollee guyyaa beekan. Ijoollee firri obboleewwan adda addaa keessaa qabdu poolisii keessaa qabdu. Ijoollee obboleewwan adda addaa bulchiinsa keessaa qabdu. Waaqeffattaa hin beeknu jedhanii halkan amantii qabu maal jedhanii seeruu jechuun nama sababa ta'uu danda'u. Iffee maaliif hoggaa akkaatti ilaaltu obboleessi poolisii ta'ee hoggaa obboleessi hin qabamu amantuu kana jibbanii malee obboleessi isaa jibbanii taa'ee hin jettu jecha. Kanaafuu wantoonni akkanaa kun waaqeffannaatti rakkoon eeggaddaaf kalee jennee kan rakkoo kun odoo hin taane waaqeffattoota hedduutu deemaa ture. Obsinee jecha obsannee dhaloota keenyallee wal gorfanneetuma akka wanni baay'een waaqeffannaa kanarra ture. Waan barreef suuta miidhamaa fudhachiifna itti baana. Amantiin keenya boruun kabajamti. Har'a immoo nuti akka wanni barbaadee nurra geellee jennee deemaa turre jecha. Wanni kun akka. Kanaafuu kaleecha eeggaddas ture jecha. Hidhamuun illee diraramuun illee ture jecha. Namni keenya wallaggaa hanga wallootitti hidhamaa ture jecha. Fakkeenyaaf ammoo walloo galma wadaa ijaarraa waataa fudhatan abbaa aadaa fudhatan nama umurii waggaa deemtu murteessin jecha. Maaliif? Maanguddoo abbaa aadaa jedhamee beekamu uummata gargaartee warra dhukaasa bani gargaartee jedhamee waan waaqeffata ta'eef bara waan waaqeffata ta'e toora san keessatti beekamuuf qabanii dararaa guddaadhaan waggammoota mul'ate waggaa dhimma murteessanii amma mana jira jecha waan nama gaddisiisu. Maaliif waaqa qabnaa haqa qabnaa hin baanaa jechuudhaan achi as nu jajjabeechuudhaan maasisa jajjabeechuudhaanii jiraan ture fakkeenya beek malee walloo qofa miti. Galma keessa namoonni hidhamuun galmi diigamuun agartee galma keessatti ulsanii tumuun ture jechuudha. Inni kun afaan Oromoo dubbataa afaan Oromootiin maaloo ani abbaa amantii tokkoon jedhuun na dhaga'uu dadhabuu jechuun waan baay'ee nama gaddisiisu ta'uura dabree dhaanamaatuma amantii teenya guddifna. Dhaanamaatuma eenyu akka taanetti agarsiifna. Jennee sochii dheeraa boolanii as geenye amma zaayyaa bulallee wanni mudate waan haaraa odoo hin taane waan agartee daangaa darbaa sitti jajjeebiyaa torbeedhaan ji'a sitti hoggaa deddeebi'aa deemu hawaasni keenya
biyya nu dhaanina. Sadarkuma aanaa kanatti immoo sadarkuma biyyaattuu nu beekaniiti dhaanamu keenya kana beekaa hawaasni biyyaallee haa dhaga'u mootummaallee haa dhaga'u jechuudha namni keenyas gara miidiyaa hawaasatti fiduu qabeechaa jechuudha. Malee duraan awwaala dhabnee reeffi keenya lama bulee agartee maanguddoo ganti umurii 78 reeffi isaa hin awwaaltan jedhamanii dhiibanii agartee nama meeqa tooruu keessatti awwaalamee jira jecha. Lafa awwaalchamuun akka warra abbootii amantii sanii yookaan dubbifnu maaliif isiniin kun mootummaa gaafatanii lafa argattanii lafa awwaalcha dhuunfaa keessatti godhannee nu jedhu mootummaa baraa fi ji'aan gaafataa jira jecha. Bulchiinsa aanaalee sadarkaan jijjiiran akka amantii sanitti nutti fa'aa warra fudhatu jira jecha. Miti mootummaa gaafataa jirraa hin arganne bakka awwaalchatti nama du'uma awwaalanii biyyan jiraan keenya wajjin jiraachaa jirra. Reeffi keenya homaa waliin godhu nuti dhaloota tokko jechaanii turre jechaan mooraalii amlee keenya illee qabu haqni keenya illee awwaalamu itti baanaa jechuudhanii akka malee bakka malee irraa waan kufneef obsatanii itti deemaa turre yaada'uti qaamni dhageenye agartee aanaan tokko wal tuquu aanaan tokko bakka galmaan nu kenne bakka awwaalchatti nu kenne tokko waan dhoowwatu bakka bakkatti miidhamni keenya waan galchiruuf awwaalli keenya guutuu biyyaa argamu jechuudha nama gara miidiyaa hawaasaatiin illee gara YouTube chaanaalii keenyaan illee waan tokko irraa dubbachuu qabna jechuudha. Maaliif hawaasni qaamni kun amantii ta'uusaa beeku afaan beekaniin illee warra aanaa sanitti irraa kaasee mootummaatti illee akka nu himuu danda'a jechuudha agarte akka baraaramnuuf akka rakkoon kun nurra hin geenyee fi yaada keenya kana mootummaadhaafis miti mootummaadhaafis hawaasa bal'aadhaafis itti machaa fi itti himaa jirra jechuudha. Walumaa galatti kan manidha ayyaayyaa bulalleetis ijoolleen kun afuramaa jettafte sun waan gaggeessaa baasaa fakkeenyaaf amma maqaa mana bajjee fudhatte amma barreessaa wiirtuu godina Salaaleetti jechaadha kutaa barnoota fi quunnamtii amantii waaqeffannaati. Abdii Mokonoo nama fudhatte amma dhalataa aanaa ayyaayyaa bulalleetti nama yuunivarsiitii ayyaayyaa madda walaabutti baratee achitti hoogganaa giddugala kibbaa ta'ee achumaan hojii biraa yoo duntee hojii amantii waaqeffannaatti fufee giddugala kibbaatti gaggeessaa jiru jechaadha. Dhaloonni isaa immoo ayyaayyaa bulalleedha. Mana maree kanaaf dhufee agartee nama achitti barsiisu hoogganaa olaanaadha jechaadha. Mana maree dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaadha jechuudha. Namoonni akkanaa kun barsiisonni sadarkaa galmaaf qonnaa jiranii hidhamanii achi keessatti mana murtii namni tokko qaala mana murtii irratti ture mirga wabiilee si eega waan itti himatanii mana murtii ilaalee gara hawaasa kanaatti deebitee hawaasa kana akka tajaajiltu hawaasa sana akka tasgabbeessitu akka jajjabeessitu barsiisaa bu'uuraa irraa barattoonni waan itti bulan qaban miti dhaan qaban boroo qaban mana murtii nan jecha mana murtii nan guyyaa bulan qaban nama ammaa boroo malee ijaarsa guyyaa kun mana murtii itti mi'aannee jiru malee dhugaa jette qaama gaafataa jechaadha deebiin nama biraa ta'uu qaba waan akka rakkoo isaan hojjetu qabanii garuu kan haqa kana qaama isaanii olitti illee qaama isaanii gaditti illee qaama qabee jirutti illee dogongoraan akka qabamu nama akkasii akka hin taane yaani jedhamee sun dogongoraa akka ta'e namni kun hayyuu arga dhageetti nama dhugaa akka ta'e waaqeffannaan haqaaf dhugaa akka taate nutiin kun immoo warra amantii keenya jaalatu warra dhaloota addunyaa kana nama waan taaneef haqa namummaa wal biraa qabnu akka Oromoo gatan lafee takka jenneeti lafee takka nuti mana abbaa tokko jennee walitti amanaa dhala namaatis yoo taanee haqa dhala namummaa ofirraa walirraa qabna nu dhala namaati nu jidduu haqa kana jira dhala namaatanis atis waliin jireenya nama barsiisu sadarkaa addunyaattu heerri Oromoo hergadaa Oromoo heera furmaatatti jennee warra amanuu fi achinillee jennee warra tattaafatu mul'ata qabu waan taaneef miidhaa akkasii kanaa fi seenaa akkasii kana barsiisuu baattanii yaada jedhuun dabarsuu barbaadaa jechuudha. Baay'ee gaarii dhumarratti dhaabbatanii jiru akka miidhaa barsiisummaatti qabaachuuf hin ture dursanii abbaan galma baay'ee ibsanii jiranii mee asirratti dhimma yaayyaa gudallee haa ta'u dhimma asitti halkan keessa ta'anii mana gaggeessaa amantaa tokko keessatti manni inni sakattamu akka sakattamu qaba maalinni koreen hawaasa keessaa manguddoon argamee abbaan amantii daddaa argamee maaf shakkaman jedhu shakkamanii karaa mana murtii akkasitti dhufee wanti ilaalamu yoo meeshaa waraanaatti nama shakkutee maal abbuma fedha ta'u adeemsa qaba jechaadha. Halkan keessaa bakka gaggeeffatanitti haarawaa miti qalbii sun dachitti dhaabbatee waggoota 5 jaala lakkoofsisuun isaa nafu hanga kana turee jira. Mana amantaa ta'uun otoo beekamu yoo lafti bariite fakkeenya irraa to'atanii waliin nageenya eegsisu
lafti bareetee naa jedhee guyyaan naa ta'e karaa seeratiin adeemsa seeratiin to'achuu hin danda'amu yoo shakkamellee jechaadha. Adeemsa tokko jechaadha. Garuu immoo mana amantii sammuu halkan adeemsa seeraa tokko malee akkas gochuun kun gaggeessitoota koreelee ta'uu isaaniitiin namni kun miseensa ta'uudhaan qofa ilaalamee gadhiifame gaggeessitoota koree ta'uun immoo beekame achitti hambisuu sun ijaaramee dhaabbatu muraasa amantii waaqeffannaa kanayyuu waan biraatti shakkuu hin fakkaatu fi yaada dabalataa Abbaa Galmoorraa fayyadamtan akkatti dabaltan. Bareeda beektaa amma nuti yoo seerallee barannee seeraan waa tokko xiinxalullee yoo baanne wanni gaagartee akka namootatti illee jiru akka biyyaatti illee jiru waan tokko tokko ilmaa agarra. Seera biyya kanaatti hin bulla. Seera biyya kanaatti hin bullu jira. Seera biyya kanaatti hin bulla. Qajeelfama biyya kanaatti hin bullaa jechuudha. Warri waaqeffataas ta'ee namni hunduu seera kanaan bulaa seera kana kabajee jiraata jechuudha. Seera kabajee jiraata jechuun immoo akka seerri sun ajajutti hojjetaa jechuudha namni. Namu anasoota ta'e amma abbaa amantiin sirna mootummaa keessa hin galu mootummaa sirna amantii keessa hin galu. Sekularizimii waan jedhamu jira jechuudha akka heera biyya keenyattis. Kanaafis nus isa sana eegallee deema. Isa sana kabajee deemnaa jechuudha. Isa sana yoo kabajee namni immoo qaamni biraatis isa sana kabajuu qabaa jechuudha. Seera sana kabajuu qaba. Seera sana kabajuu malee walii galuu dandeenya jechuudha. Wanti waliin bulchuu seera sana kabajuu jechuudha. Yoo seerri sun naan kabajamin ani wabii jireenya hin qabu. Maal jedhee wabii halkan namni tokko kaateetu dhufee canjee waan barbaade anuu mootummaa dhagee waggaa kaatee tolchee waan godhe maaltu jira yoo akkas ta'ee rakkoodha jechuudha. Karaa seeraa malee dhufame. Karaa seeraa malee dhufame. Hattuun biraatillee jala seenee sibiiluu danda'a jechuudha. Kun rakkoo guddaadha jechuudha. Amma adeemsa seeraa eeguu dhabuun ogummaa seeratiin illee yookaan seeratiin dhaluu fi miti garuu adeemsa akkasii sun akka agartee miidhaa guddaa qabuu fi hawaasni akka shakkii wanni isaa hamileen isaa nageenya yookaan sammuun isaa nageenyaaf shakkii keessa yookaan yaaddoo keessa galu godha jechuudha. Akkana godhee jechuudha. Rakkoo nagaan bulaayii waan jedhu sitti fidaa jechuudha. Maaliif ati duraftuu yookaan nam tokko kaatee dhufee ta'u waan akkasii kan godhu ati jila gaggeeffattuu namni tokko fiigee dhufee kan akkas godhu yoo ta'e tuttuqqaan kuni yookaan adeemsi kuni baay'ee miidhaa qaba. Mootummaafis hin tolu. Hawaasaafis hin tolu. Waan argitee gara fokkuutti ilaalcha badaa nama keessatti qaama fayyadu qaama toluuf qabu. Mootummaanis achirraan fayyadamu. Gareen akkas godhuus kan irraa fayyadamu. Warri waaqeffataas kan irraa fayyadamu kuni waan qaama hundaa fayyadu. Mootummaa keessas kan fayyadu yoo rakkis jiraate adeemsa agartee seera biitti qabdu eegee hoggaa deeme wanni sun mootummaas fayyada. Atillee amantee fudhatta. Namni hunduu amantee fudhata jechuudha waan seera eegee yoo ta'e. Waan seera eegee yoo ta'e akka amantee fudhattu si dhima. Maaliif namni miidhamee nan dhiibamee waan jettutti si geechaa jechuudha. Naan qoodamee balaa akkasiitti narra gahee waan jedhee keessa keetitti uumutti si geechaa jechuudha. Kun immoo wanni biraa qabaa jechuudha. Agartee waan biraa waan fiduu qabaa jechuudha. Sammuu namaa nageenya sammuu namaas illee. Inni kun kan tanaan dura ta'e ta'eera. Kan fuulduratti garuu wanni kana hin deebi'ee taa'u ta'e baay'ee yaaddessaadha jechuudha dhimmi kun. Karaa biraatiin warri amma koree ta'uudhaan qofa hidhamanii achitti hambisuun kuni galma caffee guddoo kan yaayyaa bulallee giddugala kaabaa jalatti argamu kun koree qofa foonee achitti hambisuun yoo gaafa akkatti ilaallee hojii amantii waaqeffannaa dadhabsiisuudhaaf waan godhu bilatti fakkaata qaamni mootummaati. Hojii amantii waaqeffannaa babal'ina amantii waaqeffannaa gufachiisuuf itti yaadamee warra kana godhee jira. Dhiibbaadha jechuudha. Dhiibbaa amantii ta'a jechuudha. Maaliif koree qofa keessaa filanii hoo hambisan akkuma asitti illee jaarsa kana nama guddaa kana hidhanii amantii keenyarraa hidhan jennee dubbannu kana koree hojii gaggeessitu qofa keessaa filanii yoo hambisan dhimmi kuni dhimma shakkii biraa yookaan dhimma waan biraa osoo hin taane dhimma naannoo sirriitti amantii waaqeffannaa akka hin babal'anne gochuu namoonni amantii waaqeffannaa barnoota amantichaa akka hin arganne gochuu qajeelfamni amantichaa guyyaarraa guyyaatti kana dura lafa kaa'amee akka baratamu godhamu sun akka hin baratamne gochuuti jechuudha. Ammallee immoo haalli argitee ayyaana irratti akkasitti rifaasisuu sunillee akkuma reefu jenne san amantii kanaaf kabaja dhabu. Hawaasa amantii kana hordofuuf ulfina dhabuudhaan malee namni hawaasa amantii kana hordofuuf ulfina qabu galma fiigeetuma galma amantii kanatti seenee itti kaatee waan badaa tokko hin godhu jechuudha. To'achuun ni danda'ama karaa barbaachisaa ta'e. Mootummaan
bal'aa qaba kan qaama bal'aa qaba. Kanaaf humna waan akka sanii ittiin ilaalee dhugaa jirtu adda baafachuu hin dhabu. Karaan ittiin dhugaa sana adda baafatanii hin dhabamu. Galee nama yaamanii mariisisuu ni danda'ama. Waan akkasii keessatti irraa bilisa taa'amee gorsa adda addaa kennuu ni danda'ama yoo rakkoon nu jiraate. Ayi kanas shakkilee waan akkana kan akkamitti jirtanii jedhee gorsa garaa tokko kennuu ni danda'ama. Karaa baay'eedhaan bilisa ta'anii jaalala wajjin jiraachuu ni danda'ama. Garuu jaalala san dhiisanii jibba filachuu akka hawaasni wanni wal filachuun ani naaf hin galu. Maaliif wanni sun akka ta'e? Fakkeenyaaf warri yaa'yaa bulallee kun maali jennee gaafa odeeffannu mana kiraa keessatti amantii gaggeessitanii mana kiraa keessatti amantii gaggeessuun hin ta'u waan akkasii baay'ee dhabeera. Beeknu mana dhuunfati. Mana dhuunfati kanaafuu amantii ta'uu beeknu waan jedhamu jira tappellaa qaba dhaabbanni keenya. Tappellaa qaba. Barjaala jira bakka hundattuu mana dhuunfatis haa ta'u gaaddisas haa ta'u nuti waan sammatti manni sun mana amantii akka ta'u qajeelfamarra jira. Amantii ta'uu kan beekamu jechaadha waan loogoodha. Bakki amantiis akka kennamuuf jechaa jira. Karaa biraatiin nuti amma mana kiraatitti yookaan mana nama dhuunfatitti gaggeessuudhaaf firii qabaatatti miti. Amantoonni hordoftoota amantii waaqeffannaa rakkanneeti. Rakkinatu mana dhuunfaa keessatti akka gaggeeffannu nu godha. Odoo qabaannee keenya ta'ee keenya san misoomsannee waan barbaachisaa waan amantii keenya barbaachisu keessa dhaabbannee mukas haa ta'u maalis haa ta'u waan qajeelfama amantii waaqeffannaa keessa jiru keessatti godhannee utuu keessa irraa gammachuu guddaadhaa jiru nuuf. Garuu rakkinarraa amantii keenya san dhiisurra nuti amantii namarraas kireeffannee akka gaggeeffannu jedhamee qajeelfama dhaabbata kanaati. Wanta galmi sun irratti baasee miti jechuudha. Galmi dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa amantii isaa kana galmatti gaggeessa. Galma kan bifa kamiin tokko bifa ofii isaatii yoo danda'e bitachuu dhaabbanni jechuudha. Lammataa immoo mootummaarraa akkuma amantiilee kaanii fudhachuu bakka kun jirratti immoo kireeffatee bifa seera qabuun itti fayyadamuudha waan jedhudha jechuudha. Qajeelfama qaba jechuudha dhaabbanni kun. Kanaafuu miseensi keenya kun qajeelfama kana eegee deema. Nullee ni to'atama agarumaatitti jedhamee waan gadhiifamu miti. Galma keessatti wanta dubbatamu jira tokko lama sadii jedhamee sagantaa gaggeeffamu jira. Sagantaa sadii dhala gaggeeffamnaan nuu akka dhaabbatatti walitti dhiifnu jechaadha. Nam tokko dhufee barnoota nuti akka qajeelfamatti galma keessatti godhisan dabree waan biraa kan godhoo ta'e galma gosoota harkaa fidatti godhatu. Kun kanaan beekama dhaabbanni keenya. Kanaaf wanni sanirra darbu jiru waan ta'eef gochaan akkasitti halkan bakka isaan ayyaana gaggeeffataa jiranitti yaadannoo rabbaa Oromoo akkuma amantii keenyatti nuti hiyyantummaa keenyaaf godhaa jiranitti nama kana hunda walitti haranii fuudhanii mana adabaa geessaniitis immoo mirga silaa namni qabu san murtii haqaa argatee namni kun yoo waan jiru ragaa jiru karaa wanta itti deemuun hafee akkasumatti nama walitti qabanii akkuma barbaadanitti teessisuun illee kunillee waanuma argitee akka reefu jeessa waan deemee hawaasa amantii kana hordofuu keessatti mufii uumu yookaan hawaasa kana mufachiisu jechaadha. Hawaasa mufachiisuu miti immoo wanni barbaadamutti. Eenyumtuu dhaabbanni kamiyyuu mootummaas haa ta'u nullee haa ta'u hawaasa mufachiisuu nu fayyada. Hawaasa musliima hordofu amantii musliima hordofu tokko haalee hoo mufachiisaa nu fayyada. Fayyadu hoo gammachiin nu fayyada. Dhala namaa hoggaa wal gammachiise hoggaa walirraa gammade hoggaa karaa jaalalaa kan kiristaanaatti haa ta'u eenyumtuu nullee akka dhaabbataatti qaama jiru tokko wal gammachiisuudhaan waa walirraa arganna malee wal mufachiisuudhaan wal aarsuudhaan maal gochuudhaan karaa nuti irraa argannu milkiin hin jiru barbaada. Maaliif haqaddama? Harki dafee dhugaan dafee jennaan waaqa mormuu ta'aa jechuudha. Waaqa walitti bu'uu ta'aa jechuudha. As keessatti namni tokkollee namni milkaa'uu hin jiru. Kanaafuu namni milkii barbaada. Nageenyi soo barbaada. Nageenyi hundaa. Nus hoolagaa jiraate nageenyi yoo jiraate amantii keenya galma keenya garbaadannee miseensi keenya kun ittiin nu baratee adeemsa jennu kana waaqa jennu kana kadhannee deema. Karaa nageenyi barbaada. Nageenyi sirriitti barbaadnaa jechuudha. Misooma ni barbaada. Maaliif hin dalagan namni akka dalagatee diinagdee horatu. Yoo diinagdeen jiraate nullee galmoota keenyas ijaarrannee galma keessatti illee formallee qalannee waan tokko godhanna waan ta'eef kanas hin barbaada. Gartee hawaasummaa namoota biraa wajjin hariiroo gaarii qabaachuu ni barbaada. Eenyumaan qaama kamiyyuu jechaadha. Bakka nuti kana barbaadnutti immoo kana keessaa dhiibee kan si baasaa dirqamaan achi keessaa si baasee nama jibbaas godhaa jee qaamni sitti deemu tokko baay'ee si yaaddessaa jechuudha. Yaadduuf tarreeffattaa jechuudha. Ati waan ati barbaadu keessaa ba'ee namni yoo gara dalgaa si dhiiba. Yoo ati nageenya barbaadu immoo ati akka nagaa hin jiraanne sammuu kee akka jeeqamu wanti tokko hamilee kan kee akka tokko moggaas godhan
atillee nagaa dhabdaa rifattaa waan barbaadu suni serkaa badaa hariiroo nati karaa adda addaatiin qabdu akkama jiru kanaan shalaa badaa jechuudha. Nuti hoggaas eenyu wanni nuti barsiifnu maali galmi sun maal barsiisa wanni ilaalamu qabu. Wanni ilaalamu qabu galmi sun maal hojjeta. Isa jiru sabni qabatee ilaalachuu ni danda'a jechuudha namni dhoobu jiru. Yeroo tokko gooftas kennuu danda'a jechuudha mootummaan akka mootummaatti karaa qaamni siyaasaa qabu waan kana nuti amma dhaabbata qabnaa miti akka dhaabbata keenyatti namni sitti dhufee waan tokko wajjin haasa'uu ni danda'a. Fakkeenyaaf garee gochuu kootu hoggatee bara kana waan kana godhina nus waas mirga heerri biyya kana nu waan jechuudha barsiisee kennu waan immoo argitee haala yerootu wal qabatee waan tokko nu nus waan tokko laalannee ifa kana ta'e jettee wajjin mari'attee bifa walii galtee tokkootiin bira dabartee karaa nagayaatiin karaa walii muufachiifne karaa walii aarsiin walii godhu tuuladhaa jechuudha. Qoratu jiru karaa akkanaatti fayyadamu maal barbaachifeedha? Karaan bal'aan akkana kanaaf akka walii galaatitti dhiibbaa amantichaa irratti godhuudhaaf warra yookaan siyaasa da'oo godhatee argitee garee siyaasa da'oo godhatee yookaan immoo aangoo da'oo godhatee karaa karaatiin da'oo godhatee amantii keenya kana dhiibuu jira. Shakkii jiru keessa galee jechuudha. Shakkii kana keessa galee yoo walqixxummaa haqni dhugaan lafa ga'e namni lama qaama jiru. Akkasii warra akkasii yoo jiraatanii nuti miinuu akkuma reefu jenne sanii kana namuu gubatee miseensota keenya kanallee yeroodhaan galmeessanii karaa hojii idilee isaaniitti galmatti akka nu deebi'an barbaada. Garba kiraa jaagarlee gaafachaa jirra waan ta'eef kennanii kiraa san keessaa illee baasuu kan danda'u qaama mootummaa naannoo san jiru jechuudha. Isinii kennanii lafa yaadanii kominikeeshinii haala irratti maxxansanii turanii jechuudha. Kana godhillee isaaniifillee yoo kana godhanii galata qabu malee abaarsa qabu eebba argatan maleedha. Yaani akka gorsaatti fi akka irratti danda'amu kanuma. Baay'ee egaan marii guyyaa irraa duree gurguddoo ilaalcha amantii duudhaa ganamaa uummata Oromootiif uummata gurraacha Afrikaa kan ta'e amantii qaroomina dhala namaatiif jireenya dhala namaatiif sagantaa dhala namaa walqixxummaan haqummaan nagaadhaan fi kaayyoodhaan jiraachisu gammachuu fi jaalalaan jiraachisu kanaaf ilaalchi namoonnis ta'e qaamonni adda addaa qaban ilaalcha qixa sirrii ta'uu maal dadhabee kan jedhu ka'umsi ilaalcha sanii maali diigamee dhiibamee akka dhiibbaatti ilaalcha hin taane ibsuu sanirraa kan ka'e kan jedhu mata duree lammaffaaratti obbo Roba Waaqayyoo gorsaa olaanaa barsiisaa olaanaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatii fi manguddoo qooda guddaa qaban manguddoo raagaa kan ta'an nama fakkeenyummaa safuu fi naamusa ofiif nama naamusaa ta'anii namni akka nama naamusaa ta'u gochaadhaan nama agarsiisanii fi akkasitti beekaman shakkii malle shakkii yakkamaa yookaan immoo nama shiftaa ta'ee nyaachifta qallabda jedhamu. To'annaa poolisii waajjira poolisii aanaa Buusat keessa magaalaa Walgeetiitti qabamanii akkas turuun sirrii miti yoo ta'es immoo adeemsa seeraatiin ta'uu qaba. Edda hidhamanis amma ammaatti guyyaa itti darbee gaafa 11 har'a guyyaa 15 gara guyyaa 4 ol kan goote amma ammaatti mana murtii osoo dhiyaatiin turuun sirrii miti. Dhiittaan yookaan immoo jeequmsii mana isaanii halkan dhaqanii maal jedhanii jeeqan sunis jeequmsa akkasii qaama sanirraas waan eegamu miti. Kabira dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugala kaafaatti wiirtuu amantii waaqeffannaa godina Salaalee konyaa amantii waaqeffannaa Yaayyaa Gullallee jedhamutti galma amantii waaqeffannaa Caffee Guddoo kan magaalaa Fittaalitti argamutti halkan yeroo malee dhaqanii waaqeffattoota 22 hidhuudhaan nama 8 warra gahee qoreetti hin qabne gadhiisanii warra qoree ta'ee amanticha geggeessu abboota amantii warra ayyaantummaadhaanis haa ta'u naamusaa fi safuu amantii kanaatiin qooda hawaasni filateeti isaan kan akka amantiitti akka nun deeman kan fuuldura buufatanii isaan sana bifa seerummaa hin qabneen adeemsa seeraan taaniin shakkii barbaachifne ammas immoo shakkanis immoo adeemsa karaa eegganne to'atamanii akkasitti qabamu sun dhiibbaadha roorroodha kanas immoo duraan duratti raawwatamne osoo ta'e bakka adda addaatti yeroo adda addaatti raawwatamaa ture iddoo amantii waaqeffannaa argachuudhaaf iddoo bakka itti awwaalcha namni amantii waaqeffannaa hordofus qabachaa ture qaamni mootummaadhaa iddoo adda addaatti deebii kennan ni jiru karaa seeraa hordofuudhaani qaamni immoo kan aangoonnis ni jiru bakka kanatti ilaalcha siyaasaatiin waan gargaaraatiin amantii shakkuun gaarii miti siyaasni dhufee darbuu danda'a dhaabbileen siyaasaa adda addaa jiraachuu danda'u
yaa ta'u malee immoo amantii keessa kan jiru namni ilaalcha siyaasa adda addaa qabaatee dhaabbilee siyaasa adda addaa qabaatee bakka mana amantaa tokko jiraachuu danda'a. Amantii fi siyaasaa kan walitti hidhuun shakkuun yakkuun amantii duudhaa Oromootii fi duudhaa uummata gurraacha Afrikaa kana kan ganamaa waan ta'eef of dhiibuudha of jibbuudha irbuu yookaan cubbuu ofirratti hojjetu egeretiifis waan hin mallee lafa kaa'uudha kan jedhu dhaloota abaarsaa ta'uudha waan ta'eef dhala eebbaa ta'uudhaaf immoo qixa sirrii ta'een dhugaa ofii akkuma jaalannu akkuma kabajnu tajaajila kennuu irratti illee walqixxummaa fi haqummaa ta'uu qaba. Akka waliigalaatti amantii waaqeffannaa waan inni barsiisu wanta gammadan amantii kun illee hojjechaa jiru walqixxummaa dhala namaa akkasumas immoo safuu fi dhugaa eeggachuudha. Maaliif dhala namaa wal kanatti ilaallu yoo ta'e akka amantii kootiin hordofneeti yookaan immoo bifa koon fakkaatu sanyii koon qabdu jedhanii qooduun waaqa uume sanaa ati sirrii miti jechuudha. Kanaaf waaqa walitti buusa gaafa jennu. Kanaaf safuudha goruudha kan jennuuf. Maaliif abbaa uumtatu sirrii miti jechuudha. Abbaa uumaatii walitti bu'a namni gaafa abbaa isa sana tuqu. Kanaaf gara hawaasummaatiin diinagdeedhaan nageenya fi fayyaadhaan bu'uurri waan kana hundaa'u dhugaa fi haqa waan ta'eef amantii waaqeffannaatillee bu'uura kanarratti hundaa'e argaaf dhageettiidhaan bifa jedhamuu danda'amu iddoolee amantii waaqeffannaa babal'achaa jiru keessatti hawaasni bal'aan biyya kana akka beeku qaamni siyaasaa adda addaas qaamni amantii adda addaa hordofus hawaasni keenya kan gita daldalaa jireenya garaagaraa keessatti argamu kan barnoota ammayyaa barsiisaa ta'u kan qonnaan bulaa qonnaan jiraatus haa ta'u kan qaama adda addaa keessatti argamu hundi isaa akkasitti beeka. Bora Waaqayyoo waggaa 15 irraa waggaa 8 dura osoo dhaabbanni amantii waaqeffannaa dhaabbatin galma amantii waaqeffannaa banuudhaan warra adda duree ta'anii haalota bu'aa bayii qaban kana obsa guddaadhaan kaayyoodhaaf naamusaan dhaloonni kun akka jiraatu gochaaf qajeelchaa turani. Isaan Bora Waaqayyoo yookiin abbaa guddinaatis ta'ee warri waaqeffattoonni Yaayyaa Gullallee galma amantii waaqeffannaa caffee filootii qaban kun kan akka Abdii Mukonnin Tolaa kan akka afan abajjee faani fi gaggeessitoonni keenya kunis namoonni kudhaarran gaggeessitoota keenya sadarkaa adda addaa wanta addaatti argamu. Isaanis karaa malee seera malee waan akkasitti bakka malee jiraniif karaa kanarraa shakkii kanarraa waan shakkamanii miti kun dhiibbaa amantii keenyattis waan tuksisu waan ta'eef adeemsi ittiin to'ataman akka itti qabamaa jiranis waan ta'eef kun amantii jeequudha amantii dhiibuudha. Amantii dhiibuun immoo qaama kamiifiyyuu hin fayyadu. Nus dhiibamuu keenya inni mayyuu fayyadu nus nama kamuu dhiibuu keenya nu fayyadu. Dhiibnee immoo beeknu ofii keenyaaf jennetti kan qaama biraan dhiibne waan ta'eef haala sanii qixa sirrii dubbatame amantii waaqeffannaa immoo akka biraatti ilaaluun sun ofii of shakkuudha of akka biraatti of ilaaluudha waan ta'eef namuu dhaabbatee ilaalee dammaqinaan tasgabbii fi nageenya waaraa biyya kanaatiif dhaloota egereetiif safuudhaan jireenya dhaloota kanaa fi uummata kanaa egereetiifis qooda guddaa waan qabuuf jaalalaan nageenyaan akka itti wajjin hin jiraannee haalli akkasii kun lafa qabatuuf hiikamuudha qabanii iddoo isaan deemuudha qabanii dhiibbaa iddoo biraatti jirullee tajaajila amantii kamiifiyyuu kennamu qixa sirriidhaan amantii waaqeffannaatiifis kennamuu qaba. Iddoo tokkotti kenname iddoo tokkotti didamuun kun sirrii miti eenyumayyuu fayyadu seenaa keessattis adeemsa seeraa keessattis gaarii miti waan jedhuun marii keenyaarraa walitti qabna.